Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota YouTube channel Sikko App. Egaa viidiyoo guyyaa har'aa keessatti akkaataa qabxii deebii qabxii kutaa 12ffaa kan baranaa akkamitti akka ilaalan isin agarsiisa jechuudha. Egaa guyyaa har'aa karaawwan lama itti ilaalan isin agarsiisa. Inni jalqaba weebsaayitii isaanii fayyadamnee jechuudha. Inni lammaffaa ammoo karaa Telegiraamii akkamitti akka ilaalu isin agarsiisa. Egaa jalqaba Telegiraamii irra seentaniitiin Telegiraam channel koo isa Sikko App search gootan jechuudha. Egaa search gootan isa jalqaba irratti isin dhufu kan jechuudha. Linkii isaa description irra isiniif kan Telegram channel koo egaa akkuma keessantaniin linkii isa jalqaba irraa san si'a tokko tuqxan kallattiimaa kama isa gubbaa tuqxan gama websaayitii kana isin fide jechuudha. Egaa websaayitii kana irra seentanii bakka sarara diimaa kanatti registration code keessan galchitan jechuudha. Administration code keessan asii akkuma galchitaniitiin akkuma argitan asitti galchitaniitiin cinaa irratti bakka amma xiyyaan isin agarsiisaa jiru kana si'a tokko tuqxanii akkuma tuqxaniin akkuma argitan haala baay'ee isin ajaa'ibuun maqaa keessan guutuu fi yuunivarsiitii isin guuttanii fi jala kanarratti yoo gad buutan ammoo asitti qabxii deebii keessanii isin agarsiisa jechuudha. Gama mirgaa kanarratti ammoo sabjektii isin fide jechuudha. Gama harka mirgaatti deebii gara sabjektii wajjin isin fide jechuudha. Egaa karaa baay'ee salphaa ta'een weebsaayitii kana fayyadamtanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Egaa gama isa lammaffaatti yoo isin dabarsu karaan inni lammaffaan karaa Telegiraam boottii isaanii fayyadamneeti jechuudha. Telegram boottii isaanii kanas Telegram channel koo irraa ni argattu. Egaa gama Telegram channel kootiin deebitanii egaa karaa isa lamaffaa yoo isin agarsiisu karaan inni lamaffaan Telegram boottii isaanii fayyadamne jechuudha. Egaa Telegiraamii kee irra seentanii linkii isa lammaffaa irra isiniif kaa'e kana si'a tokko tuqxanii akkuma isa tuqxaniin boottii kana isin fide jechuudha. Check gochuudhaaf akkuma argitan username isaa isa kana jechuudha. Telegram channel koo irraa argattu ergasii akkuma keessantanii start taniini ergasii akkana isin fide jechuudha. Please isin filadhu isinidha. Ergasii isin exam result kan jedhu kana tuqxanii ergasii akkuma argitan please send isin jedhee jechuudha yookiin administration number keessan naaf erga isin jedhee jechuudha. Egaa asitti administration number keessan akkuma reefu san itti barreessitanii haala baay'ee salphaa ta'een asitti ilaalachuu dandeessan jechuudha. Egaa Telegram channel koo irra seentanii Sikko App jettanii Telegram irra search gootanii linkii lama Telegram channel koo irra argattu jechuudha. Egaa namoota hin ilaalanneefis qabxii gaarii akka isiniif ta'u hawwiin qaba. Egaa kabajamtoota daawwattoota YouTube channel Sikko App viidiyoon keenya guyyaa har'aa isa kana ture. Hanga viidiyoo tana walitti deemnee tangaatti naaf tura isin jedha. Namoonni viidiyoo kana ilaaltanii osoo subscribe godhin baatan channel keenya kana subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Achumaan maatii kanatti dabalamaatiniin isinis barnoota ajaa'ibaa fi baay'ee barsiisoo ta'an asirra fudhadhaa isin jedha. Hanga viidiyoo itti aanu walitti deemnee tangaatti naaf tura isin jedha. Bye bye.